Abo abi guyyaa walahee galgalootti guyyaa tokko gaaddis horaa dhaqe duuba dubbii nama reessa jedhe. Abi guyyaa walahee galgaloo kuniin jaarsi warra nageellee booranaatti nam cufa beeka. Jaarsi guddoo gurra qaba. Hahuraa yaaman hahuraa fardaan barbaadan. Jaarsi dubbii fuudhee waan jedhe dhiiroo dubbii eegi boruu ganama birciiftan tana nattu mammaasaan keessa baana kenna jedhe. Si kennine fudhadheedhan. Inni dhageettayyo si kennine fudhadheedhan. Yoo na kennitani dubbitan mammaasadiin keessa baana qaba jedheedhan. Inni dhageettayyo dubbitan mammaasuguma sadiitiin keessa baana qaba jedheedhan. Itti dabre jedhan. Duuba waan ni jedhe nam sadi wanni sadi jalaayyuu galtuu jedhe. Nam sadi wanni sadi aginni jiru hin dhiiftu jalaan galtuu jedhe. Nam kan sadeen maanedha. Wanni kun sadeen kanam jalaan gal kun maanedha. Yoo sanitti wanni karaa fiixee beeltii man kan keetti si jalaan galtu jedhe. Beeltii man kan keetti agati jirtu si jalaan galtu agatiin keessa baatut si jalaan galtu jedhe. Wayii jenna yoo ati olla nama deemtee man nama deemtee sagalee soorattee achi kuuftee galtelle garaani galatiin qabu ammaan tan nyaatteef borin nyaadhin jedhu burdiiramayyuu waan buudhoon baafattiin qabdu ijoollee kan kee waan buudhoon baafattiin qabdu beeltii sun si jalaan galtuu jedhe. Hin dhageettayyu beeltii sun beeltiin min keeti hamaan kan keeti akkanaan si jalaan galle jedhe. Talammeessoo jedha wanni lammeessoolleen dhukkubi silaaftuu atiin dootuun hamarii marsi atiin dhukkubu hanaan dootu si jalaan galu jedhe. Dhukkubi silaaftuu ati dootuun seen dhiisu jedhe. Maaniif ennaan silaaftuun marii marsi bulii turii dhukkubu hanaan doota isuma si yaabsa oorii si heddeeme si nyaata aga gaafinni hafuurri qahaan si keessa fuudhee si kutuut sirraan deebi'u asum sirra gala asum sir deeba dhukkubi namni du'uun nam jalaan deebi'u agana tanallee aganaan oodha jedhe. Hin dhageettayyu tasadeessoo dabreedha. Tasadeessoo yoo dabre tihii intalti dubra ilmeen dubra sirra fuutu arcummeen tihaa ta ilmeen dubra sirra fuutu hin dhageettayyu si jalaan galtu jedhe. Maaniif jettedha waan inni jedhe duuba ilmeen dubra arre tan teeti bortanam dhibee jedhe siin akka dabareeti akka dabaree ameesaati ilmeen dubra arre tan teeti bortanam dhibeeti. Aryo tiksirra fuutelle horii kan borsi dhiifte deemte nam dhibee fuutii siin ta nam dhibiiti arcummeen tihaa yaayyuu si deebit jedhe. Dubbiin sii gala arcummeen tihaa isiin sirra fuuttaan agumti qotok isiin sirra fuuti intalli ta nam dhibeeti borganam fuudhani isiin war dhibii galti hartan si keessatti hafa arcummeen tihaa taan garta yaa si deebite gar isiin si jala baatiin qabdu jedhe. Hin dhageettayyu duuba jaarsa akka daba qaroo akkan dubbitaa mammaasaan obbaaseedha akkas.